intalti dhiira malee hin jiraadha jettu qaama mataa malee jiraatu. Gurbaan intala malee hin jiraadhu iyyuu mataa qaama malee jiraatu. Jarri mataa fi qaamni addaan ni baanii addaan hin baan. Fuudhaa fi heerumarra qananiin takka addunyaa tanarra hin jirtu. Oromoon akka jettuun jee bari Oromoo saniin si fixe fuudhaa fi heerumni du'aa fi jiruudha jetti. Yoo si qaceelte jiruudha yoo si jallatte du'aa jaaniin jee. Kanaafuu qananiin bakki keessa jirtu yoo si qaceelte fuudhaa fi heeruma keessa jirti. Wanni itti fuudhaa fi heeruma san keessa qaceelloon itti jirtu dubartiin sadiin jee takka gammachiiftuudha takka immoo hiraarsituudha takka maraachituudha anje. Gaafa gammachiiftu hirkatte qananiin fuudha keessa jirti. Gaafa hiraarsituu fi maraachituun sun dhufte guyyaan magaalaa keessatti makiinaan si dhooyti makiinaa duubaa pilaaksii godhaa oltus osoo nageenya hanga dhufte qaamaan hanga si xuyxutti karaarraa hiiquun beeytu. Kanaaf nagayni addunyaa tanarratti wanni nagaya caalwa jirti nagayni guddaan nagaa biyyaatti aanee nagaya mana keessaati jechuudha. Kanaaf qananiin bakki jirtu gammachuun bakki jirtu fuudha keessa jirti malee fuudha dhabuu keessaa miti. Namni hin fuudhin qalbiin isaa hidhamtuudha yaanni isaa hidhamaadha. Akkuma nama mana hidhaa jiruuti gabra yoo jaanni ta'a jechuudha. Ammoo hanga guyyaan gahuutti hin jarjarin. Si deebisa jeeyyaata. Gammachuun gamalachuutiin dhufti akka ija lamaanii akka harka lamaaniitii addaan bahuun ta'anii ammoo jaan hayyoonni islaamaa oguu dubbatan eenyuuturra gammachuu fiduu dandayaa jechuu irratti oguu dubbatan abbaan manaa akka mataati. Haati manaa akka morma yookaan gateetii mataan irra jiruuti. Namaa yoggaa laalan mataa harka malee matuma sanuu hamirgaa bita duuba dura naanneessu eenyu morma kanaa jechuudha. Bultiin bakki irra dhaabbattu gateetiin bultiin irra dhaabbattu gammachuu ka irra fidu ka gadda fidu ka gammachuu fidu ka mana isaa kana kara fedhetti shufferee kara fedhe garagalchuu danda'u haadha manaati. Ammoo shoorri isaan lachuutuu qaban gurguddaadha jechuudha. Abbaan manaa utubaadhaa jaan utubaa manaatii jaan. Manni utubaa malee dhaabbachuu danda'us hanga tokko utubaa malee dhaabbachuu ni danda'a fooyya'ee jechuudha. Haati manaa immoo ifaadhaa maabiraatiidha. Maabiraatii malee wanni takka illee ni dalayti makiinaan hin dalaytu wanni takka ifu manni dukkana. Bareechituun jechuudha ta mana bareechitu ta bultii bareechitu ta bultii san qananitti deebistu haadha manaati jechuudha. Bakkummaan qaladheefuu tana jeeje awwala irratti wanniin dubbadde wanniin ani irraa isinii dubbaddu qabxii sadii jeetiin dubbadde sadeen san keessaa takka sodaa rabbiiti. Irra guddaan namaa dura osoon kanatti hin dabarre wal qabatuu wallaaleeti bultii gad deebise. Bultiin takka du'aa takka jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jaan dhiiraaf. Shaamaan yoo ibsachuu beekti ni ibsattaa yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalte shaamaan harka si guba jaan. Isumaas si guba jechuudha dubartuma sanii deebi'ee si guba. Kanaafuu gama gaafii dhumaa tanatti hoggaan deebi'u asaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii xiyyetti ifamuu barbaadu. Qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu. Wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti, barsiisota laallatti, sheekota laallatti, warra bebbeekamoo kana laallatti juuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti. ربنا كجو قرآن ساخيست ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جال نما ربي سا صداتي ربين أمري سا هندني لا فسافي أمري سان كيس مال تجرا حياة جارسا جارتم ما خنا جرا جيتشو صدا ربي جيتشون صدا جيتشون أما بلتي خيستي حاتي من خيا نبرتي أمانة جيتشو تي أمانو أبام من خيا نبرتي أمانة جيتي إسيني ستمانو jaarsinis jaartiinis haqa isaa haqa walirraa qaban keessatti rabbi firraa eegu. Namni tokko tokko akkamitti sodaan rabbii bultii keessaa maal gootii jechuun mala. Habiibi sodaa rabbiiti jechuun bar salaata qofaa miti bar. Zakaa kennachuu qofaa miti bar. Soomana qofaa miti hajjii qofaa miti. Sodaa rabbii jechuun akhlaaq. Sodaa rabbii jechuun haqa dalagu. Sodaa rabbii jechuun rahmata namaa godhu. Sodaa rabbii jechuun abbaa manaa haadha manaati wajjin haqaan jiraachuu haati manaa abbaa manaati wajjin haqaan jiraachuu wasiyyaa nabiin keenya dhaame ittaqullaha fin nisaa dubartii keessa rabbi sodaadhaa akka inni jeesan isiisan sodaa san qabaachuudha namni sodaa rabbii san qabaachuudha.
wanni guddaan nan qalbiiti yatti himuu barbaadu isinitti himuu barbaadu isin abbaa manaa keessatti rabbi sodaattee abbaan manaa haadha manaa keessatti rabbi sodaatu kullu baytin buniya alaa taqwallaahi wa in marrat bihi shadaa'id baqiya thaabitan bi'iznillaahi jaan ulamaa'in manni bultiin sodaa rabbii irra gad dhaabbatti bubbeen feete yootti dhufte gad dhaabbattii sossoohuu hin dandeessu لأن البيوت تبنى بالعقود وتستمر بتقوى المعبود جان بلتين عقدين جارمتيت صدا ربيتين قد أبتي جان أيوني توكو توكو سكجان ليس أكرم الأزواج أغناهم بل أكثرهم تقوى لله في أهله الرجالان أبامنا دوري سامتي نما ورسا خيست ربي صداتو جان الرجالتون هذا مناتيس الربريد دومتي تا ربي صداتو جان bar namni irra nama zallamu eenyu beeyta abbaa manaati ka irra nama zallamu haadha manaati namni bar nama wali dhiyaatu san zallamuu dandeenya nama biraa waliin zallameette akkatti zallamtuun arkitu bakkatti zallamtuun arkitu zallamuufuu si mijjetu nama biraa yoo zulmii dalaydi bakka zulmiitti dalaydu mana kee keessatti haadha mana keetii keessatti abbaa mana keetii keessatti akka jaanu lamaan islaamaa hayyoonni tokko